Namni waanuma garaadhaa qabu dubbata. Mee asumaan viidiyoo obboleettii Ayaat kana haa dhaggeeffannu. Tole hordoftoota koo nagaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti. Oromoo koo hunduma keessan baga nagaatti eegamtanii har'a geessanii nagaatti jiraachuu waan hundumarra caala. Egaa nagaa kootti aansuudhaan warroonni maatii naaf hin taane asumaan maatii naaf ta'a koomentii naaf kaa'e. Anis gara maatii keessanitti dabalamee sin jajjabeessaa siniin jedha. Warroonni jajjabeessaa jirtan hedduu takka galatooma. Viidiyoo kana daawwachuudhaan dura laayik sheer godhaa. Yaada qabdan immoo koomentii jalatti barreessaa siniin jedha. Tole. Egaa viidiyoo obboleettii keenyaa Kifayyaan hojjette turte waa'ee Ayaat irratti kan ishiin hojjette jechaadha. Obboleettiin kun kan ishiin hojjette Ayaat sababii ittiin eenyu jedhama maqaasa sun isa jaallattee isa Bahar jedhama isa jaallattee sababii isaatii fi of ajjeefte of gubdee jedhanii odeessu jedhanii dubbatu. Wanti kun immoo dhugaa miti. Namni namaaf jedhee of hin gubu namaaf jedhee of hin ajjeesu jechaa jirti. Viidiyoo sana jala seentanii Hayaatu jalatti gisee dhaggeeffattan baay'ee waan garaa nama nyaatudha. Obboleettiin kun kan dubbatte sagalee ishee dhaga'amuu iyyuu baatu malee baay'ee waan garaa nama nyaatudha jechaadha. Namni tokko yoo du'es boqonnaa hin qabu yoo jiraates boqonnaa hin qabu. Maali laataan keenya kun dhugaa wanti gaaffii natti ta'u keessaa jechaadha. Obboleettiin tun boqottee jirti bakka dhugaa jirti. As biyya lafaa kanarratti iddoo isin itti bukeessitanii waan barbaade jedhan biyyi lafa bakka itti bukeessan kana keessa hin jirtu. Isheen bakka dhugaa dhattee jirti. Garuu immoo waan ija isaaniitiin hin argine kana waan obboleettiin kun ittiin duute yaa ibidda yaa ta'u malee namni kun ibidda naa beeku malee sababii maaliitiin akka lubbuun ishii kun lafarraa godaanu Rabbiin sababa godhee waarrateetu nama ofitti waamuu barbaade kana waammata. Inni sababa makiinatiin waan adda addaatiin lubbuun isaa darbu kun sababii godhateetu biyya lafaa kanarraa fudhata. Garuu waan ajaa'ibee fi waan dhibe keessaa namaaf jecha lubbuu ishii kana gubdee kan jedhan. Maal jettee namaaf jecha lubbuu ishee of gubde? Kuni waan soba. Akkuma Kifayyaan iyyuu dubbatte obboleettiin ishee waan soba joo. Waan soba namni akkamitti namaaf jedhee of guba? Har'a micoomtuu lafa ekeraa dhaxxeetti. Lafa dhugaa dhaxxeetti. Ishii irratti haasa'amuun maaliif barbaachise? Maaliif barbaachisa? Maaf wal xiqqeessuu bakka andu illee boqonnaa dhoowwu raamata godhaa fi maali ganaa irratti kaatan boqonnaa kennuuf jannata haa qananiisu jedhaanii maali irratti ka'u maaliif barbaachise? Yani dhugaa baay'ee tokko nama jibbisiisa Rabbi nama jibbisiisa. Namni du'ee namni tokko yoo waan ta'eef yoo waamicha Rabbii guyyaatti Rabbi namaaf kenne anis eenyumtu taanan lafa kanarraa akkatti itti kaanu hin beenu. Akkatti itti deemnu hin beenu guyyaa deemnus hin beenu akkatti lafa kanarraa deemnus hin beenu. Garuu immoo sababa bakka wanti hunduu sababa godhateetu lafarraa deema ilmi namaa. Kan xiyyaaraan deema kan immoo balaa konkolaataatiin kan waanuma bakka Rabbiin ganama namaaf kenne sana lafa kanarraa ka'u. Kuni waan harki namaa namaaf kennu miti.
waan namni hodhu jedhee du'a namaaf kennu miti. Olirraa citee namaaf dhufa. Waan olirraa citee namaaf dhufu kan ammoo abaluuf jecha of gubde, abaluuf jecha of ajjeefte maaliif jedhama? Amma yoomitti namni dhugaa bade baay'ee nama gaddisiisa. Waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jedhaa. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti. Ammayyuu si dhaggeeffata garaan koo, ormatti machuu shaakallee rakkoo.